Sekarang sekali butuh misal. Hei, sitin tu baju jerawan. Aku nama situ bete. Aku nama situ bete. Nama lagi kan? Mana sih kan? Cuma nak jahat sokan nak lagi kan? Wanni daa soitu wanni ati haasaa deemtu tun yeroo mara jireenya kiyya na busheessuu fi waan gaafattee diddeeta namaaf irraan deebi'eeti. Akkamitti dhiisitu waan dandeenya yoo xiqqaa jeeltee waan san bira hojjetan Saribsaa qaceeluu duwwaa amma fakkeenyaaf micoota hidha raayii haadhaa itti Saribsaa akkasiin jettee micoota nama kana laffaatiitti laffeemi gandaas ganda walitti argeemi baasitti baaseen dhiisa wanni si duuba dalagu si fedhu Saribsaa hiji haa hiji dalagu duwwaan isin jeema. haas ni fura Barani fuudhii isin hin jenne dureen isin fuunaa manuma kana natti hin fidine fuudhii isin jeemere. mana biraa fitu Dhaggeeffadhu fuudha keessan dhoowwine maaliifi jireenya kiyya bisheessuuf hayyee deemee isin barbaanne fiddee fuula kiyya dura tamartii itti kaayyatte harka hudduu duuba dhayyitee maaliif garuu wanni dha sun mana kanarraa bakka deemu qabu mana kun gurfaa afurii kanaas irraa mili lama keessiiti maali irraa sii ba'amu miila asirraa dhiitu yoo barbaadde kasi barbaadde miila kanarraa dhiitu Soalnya sampai siapa mana yang berdoa, si bocin jeracu. Awain turani saya maduba wain si dong websa. Egap turani tis mijo tanam fudi ni tabra lalla du suwanin je. Wah, tapi itu sudah. Sinje mere. Bar amma sani tabra lalla du sinje mere. Amma sin fudi sinje chu. Tulisan emang, mata. Baran intani sinje websa. Sif tati. Ni tati si. Anin tatu sinje ne. Fidde fuda kiye duranti. Ilmu na ada kama. Anjir coba. Tangki dede. Amma kana. Akka maali beektu maal sun hojjetu? Baribsaa wanni na lolchiisu jiru. Aniin tuni gaaf duraatis sababoo miijoo saniitiin kan nuti dhabne. Ammaas deebitee wanni ilmoo muraasanii jettee naas jaartumatee tamana keessa jirtu tana amantaarraa dhabde haa dhabde fuudhaafis kaate hin fuudhin siin jenna. Ta duraa san fuudhii hin fuudhinii dhiisii dabraa fuudhii siin jenna. Anammas bartanan fuudhii siin jechuutu jiruusa. Egaa namni giseen fi fuudhee an jaarsa jaartii mana tokko walitti galchuun agarree isis mana kabiraa kireessii fi fuudhii siin jee malee awwanni fuula kiyya dura fiddee garaadhaan isii gubayattee harka hudduu duuba na hiitee seebsaa. Anggaraa sun gubuu fi himte maal? Seebsaa akkasii miti. Aniin tuni yoon jireenya kee kana guutuu keessa siif hin taane ganallee siif hin ta'u yoo na dhiiste. Neef taataa arti eenyu? Taatu eenyu siin jee? Maadira. Ni taata. Inni kataatu san waan jaartii lama qabaadhe taata. Tanii inni fuudhees biyya dhala baate waan taate fuudhu qabu dirqama. Anammas waa'ee fuudhii siin jechuun jiraasa haatinuu ilmoo osuma bakka tanarraa hafi jetteeni dhokotee fa'aa deemuutuma bakka as ga'a jechuun guddatee as ga'a. Anamma si dhoowwuudhaa fi mirgan qabu. Si dhoowwu. Maaliif lottati? Barani. Mucceetee eersiidhaan Hayi maali ani ilmootii miteeti jaarsa kiyyaa hayi duuba dhalaa biraa na dura maaliif fiddee hidheessi baasus garteemi hidheessi baasee edda namas godheessi manatti hidhamtee hidhaa gutteemi isii nama san hoo raamata sii goote mucoon nama nagaati nama miskiina raamata sii goote hidharraa isii hiikan malee waa hundi hin taatu jechuu jirti. Mukaif kaadhaati sillachuuti anamma mana kanarraa irraa beeynaan jettee sirraa hin ba'a. Maaliif baate manni kee lama keessiiti? Bakni keessi tokko Laal dhaggeeffadhu. qoon nyaannu takka bakka takkatti. Ani fadhu. Guyyaan kee tokko Ani fadhu. guyyaan kee lama guyyaan keessii lama. Maaliif hin feene? Maal si gooti si nyaatti? Mana lamaan namaa kareessi. Bakka biraa dhaqee kareeffadhu ta'an itti galchi. Laala as keessatti hin galchamu. Kalaas an sirraa hin baay'ee. Maaliif baatu hin An baatu? bakka dalagaa biyyatti hin gala. Laala bu'uun hin jiru. Bu'uun hin jiru as teessa. Sii taanaan siif taati. Naan taatu hin jeeqamu. Siif taati iyyaan kas sii taati. Dirqamatti. Dirqama ta'e. Hayi. Yoo talaan sii taphatu dirqama sii taati. Naan taatu haan.
Ala situ pandang tadi sebenarnya guys. Maaliif inni dhaataa deemeetiin dalagaa xiyyaarra taa'adhaan. Jadi kamar tadi sendiri tuh. Ini lapang kota. Hoo ibsaa. Ini lapang kota. Jinni si haa qottu addunyaa fi aakhira yoo siin jee abaaramaadhaati. Osoo intala sanii wajji gadi hin ceebne rabbi qarxamsi haa godhu. Ibsaa narra deddeebitee mataa kiyya nagnatiin. Kapsi kan. Wai mataa dirqama miyyoo sayyoo wanna ta'uu baadde isiidha mataa nyaachuu qabdaadha. Mataa semuanya ada di mata nyaatu jirti. Akka isiin siire fatte kanatti maaliif irra fanneeffate? Maaliif jirummaan taane kan? Maaliin godhu jiraanis? Maaliif isii manarra manni ta'uu haala baatu maali yoos ta'es? Ana laa baatu yoomin jee? Fuudhaaf deemtaa ibsaa? Fuudhaaf deemtaa baadhe? Hamilee teetis cabsuun feetuu mire? Fuudhii hin fuudhin siin hin jenne nuti mana tokko ollaa wajji galuu hin taanu. Maaliif hin taane yaani rakkoo maatti? Ni jirti rakkoon ni dhufti. Hin fadhugaa anaatu hin feene. Maasi goote? Anaatu hin feene hin jee. Anaatu hin feene. Yoo taa'uu barbaadde guyyaa dhibbata akkachi taa'e guyyaa tokko as kottu. Mana bakka barbaadde? Laa akkasuma barbaadde mana tokko mana barbaadde. Allah jechaan noolin ibsaa ta'e daatu siin banneetan akkasitti miyyoo kaameraa dura na qabdanii miyyoo fiddee amartiitti kaayyattee maaliif? Waan ati akkati fayyituuf. Aashaan doo saniin fayyitisiin. Fayyitu warreen inni ibsitu. Michoon isa galuu hin taatu walii mara tokko hin galtu jechuudha. Jaartii barmana tokkotti hin galchan. Ni galchan. Hin galchan. Maaliif hin galchan? Akkamitti hin galchan? Wanta namatti bulaati jettiin bulaa. Teeti bultuu sala bilaala sirra teessa ibsaa. Maqaa kiyyan akkasuma nama guutuu. Maaliif wanni jablaalla nama. Maaliif kabajaa nama guutuu guutaa. Taa'isa kabajee galee. Ibsaa. Harkaan isa tokkotti hin jiru. Ibsaa. Sis kabajee. Ibsaa. Kabajee. Siraadhuu jiraatti. Baraniif kabajeetiin jiraachuu jiraatu. Maal? Na nyaatti. Ni hudduu deeti. Na nyaatti. Na nyaatti. Maali? Ati yoo na nyaatta? Si nyaatti. Yaa nyaatti nimi? Maali yoo wal nyaachuu barbaadaniif? Naafi eenyu isa? Bar naafi miyyoo waluu nagarree sila. Siyoota. Bar miyyoo natu itti siin hin jenne kiyyaadhama. Ish maali namni akkanaasi? Duuba. Ibsaa. Maaliif garuu? Walchinkuun tun maaliif barbaachisa? Inni walchinkuu jiru. Fuudha lama feetaa ibsa. Lama godhadhuu fuudha. Si galee ani si wajji jiraachuu fadhu naaf gahee. Mana kanarraa bahi jennaan huccuu xiyya qofa fudhadhee bahu. Fuudha lama godhachuu barbaadda? Tana fuutee ta lammaddaa gubbaan fuutee akkasitti ollaa wajji galchita. Saniifuu anamma isiidhaan si bira galchaatis caltii taa'ee sana tunnaaf hin taatu dubbiini nama biraatiif taati. Tana gizee fuutee boodarra ta biraa fiddee akkasuma mana lamaanitti taanafis mana lama tanaafis mana lama guyyaa lama chibuutee guyyaa lama as fuuta. Harreen qorsii lutuu baanii maayiriin eette jaa. Ati akkasii jirta. Maaliif silaa maaliif jireenya namalee ta biraan duubaan hin dhufini jechuudha. Jechuun jirti malee sun amma si eeyyame Ambara mana kanaan ta'e ala godhadhu tun amma anis ani najjabu. Shari'aan waan eeyyamte qabdi. Si galee mush maal eeyyamte? Shari'aan afur fuudhaa tana akkaataa itti fuudhan malee akkaataa itti fuudhan qabdi malee tana gaqqabaadha sammuudhaadha. Ibsaa Mahammad ati waggaa takka irra lama sammuu teetu cufaadhaati hiji bani sammuu ta'e ibsaa. Laattanaan deem jechuu biyyaan tan hin qabdu warratti gowwaadha. Amma ati yaadni keessii fa'aa milkaa'u garuu ani immoo akkasii jiraachuun fadhu ammas gaaffiidha. Gaaffii wannaan godhini miyyoo fuutee jireenya keemreetti jiraatta. Mana afran isiin afran sadeessu. Aamiin deemu akka dalagaa jiru. Deemu filattee jechuudha wajjin ta'uudha. Deemsa filadhaan. Ani deemsa na baasa wallaahi. Wallah na baasa. Akkitti na baasu gaafan seenatta bee tasgabbii qabaaddeetiin hin qabuu beekee
tasgabbaa'ee jiraata. Akkaan ifiin fadhutti ala deemee akkaan ifiin fadhutti bakkaan fadhe dhaqus bakkaan fadhe bula. Ammootu mana kana keessattiin isin lamaan fuudha. Ati amma gaafii tanarra guddoon naaf hin jirta malee fuutee jaartii ta'an yoo guyyaa tokko tokko wal bira dhufne aadiidha. Si galee? Sibisinga. Wal bira dhufne aadiidha. Laanni ijoollaa wajjin taa'u. Yoo akka tasaa ammaati mana kana dhuftee naafeeti wal lollees hammeenyaa keenya garti. Yoo isin wal dhabdanis hammeenyaa keessaniin harka waan ta'eef saniifuu namni halaalumatti tola. Halaalumatti ati sichuma jiraadhu anis asuma jiraadha. Waan irra wal loltan hin dhabe. Barnaa fi isin wal lolaa osoo hin jenne. Dhaabbitti waan irra wal loluu qabna. Muraanni kana guutummaan maal jechuun maal jechuudha? Ani amma dubbiin danda'u kaayeetii narraa deemee ibsa. Eessin siraa deema? Eessin siraa deema? Bakka ijaartitti nagaa godhachuu deemtu sun dheedha. Namni kaan godhame jaa'iza. Si haa godhamu naan hin mari'atiin bar wanni naan mari'atu takka hin jirtu isaa hin jirtu. Amma ali haadhateeti. Jaartiin mari'atan dhageesseeti duuba fuudha. Barsiisota tasgabbii wal mari'atan malee miyyoo fuula kiyya dura tamartii tahaa jetteeti siif gahaa ka'e narraa deemee ibsaa. Boo ibsaa ka'e deemu. An harka natti waliin qabin kiyyaa jaaf laale. Ijjata gaafa qofa. Sifeessa. Ijoollee sifeessa hiiqati. Agartuu tana si beeksee akkasiin si jaalattu laalaa hiiqibsaa. Agartuu tanatti baay'ee akkasiin si jaalattu si ilaalaa. Isaa